Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii keenya galgala kanaatiin odeessaalee wayitawaa Kiristiyaanummaa wajjin wal qabatan qabannee dhiyaannetu jirra. Turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Oduu keenya galgala kanaatiin tokkummaa waldoota warra wangeelaa Itoophiyaa deeggarsa taasisaniiru uummata kaabaa beela'anii rakkoo lolaatiin miidhamaniif jechuudha. Isa kanaafi lammata irratti ammoo seenaa dubartii tokko jechuudha. Paasterii dhalasheetiin ajjeefamte isinii dhiyeessina. Paasteriin kun dhalasheetiin ajjeefamte jechuudhaan poolisiin tibbana odeeffannoo baaseetu jira. Sadaffaa irratti kan ilaallu daawwattoota keenya mucaa xinnummaatti Waaqayyo beekamtii isaa kenne Jootaa'ee jedhamu biyya Ameerikaa keessatti aardii Ameerikaa keessaa biyya Biraazil keessaa kan bahe jechuudha. Xinnummaa isaatti Waaqayyo beekamtii isaa kennee faarfannaawwan inni hojjetu YouTube irratti miiliyoonotaan ilaalamaa ture. Gooftaa ganeetu jira. Mucaan kun xinnummaa isaatti Waaqayyo beekamtii isaa kennee maal taanaan gooftaa ganee kan jedhullee wal wajjin ilaalla. Maaliin akka beekame akkasumas sababa maaliitiif gooftaa akka ganellee ifatti kaayetu jira. Waan guddaa irraa barattu. Egaan daawwattoota keenya tibbana wanti nuyi dhagaa jirru waan tolaa miti. Egereen ijoollee keenyaa maal ta'uuf jira? Seenaa kana hordofaa amma xumuraatti dhaggeeffadhaa. Egeree ijoollee keessanii sirreessaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Gara qophii keenya jalqabaatti ituun darbin dura beeksisaa sekeendii muraasaa booddee dhaggeeffannee walitti deebina. Deebinee dhufnee irraa daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif gara YouTube keenyaa kan dhuftan subscribe kan jedhu tuquudhaan itti aansuudhaan immoo mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isinii dhufu tuqaa. Daawwattoonni keenya baay'een keessan viidiyoo keenya kan daawwattan subscribe warra hin goonedha wanta ta'eef yeroo viidiyoo kana daawwachuu jalqabdan jechuudha jalqaba like godhaa sana booddee subscribe kan jedhu qalama diimaan kan barreeffame tuqaa sana booddee mallattoo bilbilaa sana tuqaa kana gochuu keessaniin yeroo hundumaa ergaawwan keenya utuu gadi hin dhiifamin notification akka isiniif erguu fi akka isin daawwattaniif kan isin yaadachiisu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Miidiyaan keenya miidiyaa odeessaalee kiristaanummaa wajjin wal qabatan isiniif dhiyeessudha. Odeessa keenya jalqabaatti yommuu darbinu tokkummaan waldoota warra wangeelaa Itoophiyaa Paaster Tsaadiquu Abdootiin durfamu amantoota magaalota kutaa Amaaraa garaa irraa sababa lolaatiin buqqifamaniif magaalaa Dabra Biraan qubatanii jiraniif deeggarsa waldoota Finfinnee keessa jiran irraa walitti qabamee tilmaamaan qarshii 300tti tilmaamamu midhaan nyaataa fi meeshaalee uffannaatiin deeggarsa taasisan. Paaster Tsaadiquu Abdoo akka jedhanitti kennaan kun deebii amantoonni Finfinnee keessa jiraatan kennan akka ta'e ibsuudhaan itti aansuudhaanis immoo kutaawwan biyyattii iddoo Axaayee jedhamuu fi akkasuma mootummaa naannoo Somaalee keessatti jechuudha rakkoowwan hongeen kan miidhaman akkasuma deeggarsa iddoo barbaadan qaamaan naqanii akka daawwatanii fi mootummaan deebisee isaan dhaabuu akka danda'uuf deeggarsa isaanis kan kaa'an akka ta'e beeksisaniitu jiru. Xumura irrattis dura bu'aan yookaan pirezidaantiin waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa Paaster Tsaadiquu Abdoo dura bu'aa tokkummaa waldoota kiristaanaa Dabra Biraanitti argamanii Paaster Solomoon Yeshii Xilaas haala kana isaanii mijeessuu isaaniitiif eebbisaniitu jiru. Odeessa keenya lammaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya paasterii dhalasheetiin ajjeefamte ilaalla. Yeroo hundumaa egaa gara biyyoota lixaa kana waan tolaan hin dhaga'amu miilanas Ameerikaa Teeksaas naannoo Fincaawii Chaataa jedhamutti waa dhaga'ameetu jira. Sadaasa 21 ture waggaa 70ffaa isheetiin kan ajjeefamte Paaster Glooriyaa Joordaan. Aangaa'onni mootummaa yommus Ameerikaa bulchaa turan jechuudha. Balaa uumamaatiin duutee jedhaniitu beeksisan. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Paasteriin kun egaa dhalasheetiin ajjeefamuun ifa ba'eetu jira. Paaster Glooriyaan wayita boqotan ishee wajjin mana keessa kan turan dhalashee waggaa 41 akka turte beekameera. Paasteriin kun hojii misiyoonummaa hoogganaa kan turan yoo ta'u bara 1985 ture kan ayyaana geggeessuutiin dibaman. Abbaa manaa ishee waliin gara Wiichaataa yommuu dhufan
waggaa lama booda bara 1981 iddoo sanatti waldaa Pheenxeqoosxee ishee jalqabaa hundeessan. Hamma abbaan manaa isaanii boqotanitti gargaartuu cimtuu isaaniif ta'uudhaanis tajaajila isaaniitti isaan jajjabeessaa turan. Sana booda bara 2015 abbaan manaa isaanii erga boqotee kaasanii intala isaanii wajjin jiraataa waldaa isaanis tajaajilaa turan. Abbaa warraa ishee akka boqotaniin gara geggeessummaatti kan dhufan yoo ta'u waggaa 10 oliif waldaa kana geggeessaa tajaajiluun isaanii beekameetu jira. Abbaan manaa isaanii erga boqotee guutummaan guutuutti waldaa kana geggeessuu kan jalqaban ifatti yoo ta'e iyyuu sanaan dura waggoota muraasa jechuudha. Ituu abbaan manaa isaanii jiru waggoota muraasa geggeessummaadhaan tajaajila akka isaan turanis ifa ba'eera. Haa ta'u malee poolisiin dhala ishee Glooriyaan Aan Joordaan jedhamtu haati ishee Paaster Glooriyaan sababa maaliitiif akka duute yommuu gaafatu haati koo utuman kadhadhuu fi duutee an harka koo irra kaa'ee kadhachaafiin ture jettee dubbatte. Haa ta'u malee ollaan isaanii waajjira poolisiitti dhugaa jiru tibbana dubbattee jirti. Maaliif duraan dhoksite jedhamtee jennaanis dhala isheen sodaadhee jettee jirti. Nama dhuunfaa fi hiriyaa haadha ishee kana poolisiin wayita gaafatu yeroo Paaster Glooriyaan miidhamtu intalli ishee harka ishee adda ishee irra keessee hamma isheen kuftutti gara duubaatti hirkiftee kadhataa fi gara teessootti dhiibaa akka turtellee beeksifteetu jirti. Haa ta'u malee poolisiin kana malee odeeffannoo biraa kennuurraa of qusateetu jira. Daawwattoota keenya odeessa keenya itti aanuun daawwattoota keenya Jootaa jedhama. Daa'imummaa isaatiin faarfannaadhaan beekamtii guddaa horateera. Faarfannaa namoota kan inni hojjate ittiin beekame Amazing Grace jedhuu fi Miracle W Holy jedhuun baay'ee beekama. Ergaan isaa YouTube irratti miiliyoonotaan ilaalamaa ture. Nama lammii Biraazil yommuu ta'u maarree mucaan kun egaa akka tasaa as bahee faarfannaa dhaabeera. Kana booda sirban hojjedha jechuudhaan dubbateera. Kana qofaa miti dubbii isaa keessatti ammoo daa'imni kun gaa'ela saala wal fakkaataa keessa akka galee kana booda of dhoksuu akka hin barbaanne heerumeen jira dhiira akka kootti jechuudhaanis dubbateetu jira. Dhoksuu hin barbaadu jechuudhaan. Egaa daawwattoota keenya qophiilee kana kan isiniif dhiyeessineef akka isin isaaniif kadhattaniif malee akka isaan baqattan yookaan jibbitaniif miti. Hojii isaanii qofa jibbaa. Namoota naannoo itti jiraattanitti amaloota gadhummaa agarsiisan yeroo gorsitanii deebisuu dandeessanitti gorsaa deebisaa. Dhaloota keenya kana seexanni hafarfatee fuudhee jooruuf ka'eetu jira. Humna qabu qabatee dargaggoota ola deemoo jechuudha. Seexanni dogoggorsuudhaan waan hin taane keessaa gataa jira. Dargaggoonni biyya keenyaallee gochoota akkasiitiin faalamaa akka isaan jiran odeessaaleen tibbana bahan ni mul'isu. Egaan daawwattoota keenya qophiileen nuyi har'aaf galgala kanaaf isiniif qopheeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Galgala gaarii isiniif haa ta'u. Turtii gaarii.